سينا أفكر نور لو 60 كرمشات وانت كتكراد دبنا وإمني دافي وان بحر داري سراد دبنا وإيه فيني تنلي راد دبنا مالب جنان فينين قد يبودا قمتي أتشتي بكسلانوتي إردت واللولا أولو أمارا وجين توهين كبو خجو يو قم خيني خانا قد جيراني هو خجو جمع خيسان تاتو فيني قولو داف نانو أرسيدا في نانو هرر جيدا خانا نتاتي قم خانا يقوني رويانا واي علاباتي سراد دبنا علابا خليساتي سغري جرا جمع خيسا akka ajaa'ibatitti alaabaan dhaabame butaanti tana firraawwanni godha tanti afaanii tana gaafiin qabaani gaafii qabda gaafii qabaannaa maaleesh iseenta hundaafu ilmaan oromoodha baga nagaan dhuftan isin jecha sagaleen ni jiraami ayyee baga nagaan dhuftan isin hundinuu inaarin neenyu shanyii jaalmaaroo inaarin shanyii jaalmaaroo kamise inaarin akkana itti inaarin aaruu qabdu warri sila aaruu qabu warri sila hinaafuu qabu nuti isin hidhannoodha qabdaniiti maaliif haartamta walloo fi wallaggaan tuni aaruun qabdan isin okay ta dura wanni jechuu feenu maal seetan jara keenya واي اوبيديوت اللي اغرتني جرتن هنگم تكاكه اسان قانيوان اما بلصغنا لين قانيو تجرت افان مدبطون انقبط هوليين جولين تنيا تجماتوني وميسين دبطون لا اساني في هوليين جولين تنيا تجماتي بتان حرر جيداتي سبيشال اسانيغا اما جرا لمن خان بلصغنا خيسا ور اياجرو ورين كون kan arsii keessa Mustafa Jaarratii fi kun illakkaa'u maali biyya keessa waan jiraniif isaan hisaaba keessa hin naqinu jechuudha gartani warra diaspora warra akkanumatti iyyu kana gartani warra afaan amaariffaa biyyatti hin beekne ka biyya namaa kana dhufee biyya namaa kana keessatti funyaaniin dubbatu kana baanna gartani warra biyyaa sun biyya keessa jiran hanga isaanii si dubbate biyya keessa jira Mustafa Jaarratii si dubbate biyya keessa jira garuu hoolayyi harargeedhaa warreen bilisiginnaa ifiin jettuu fi hoolayyi jimmaataan irraa dudubbachuun dirqama jechuudha. Gartanii amma ifarkuudha qaban dirqama isaaniiti jechuudha. Ta duraa maalirraa hin dubbadha seetan OMN irraa hin dubbadha. OMN kana akkuma beekamu yeroo hedduudhaan qeequu ture. Wanni niin qeequuf waan biraa odoo hin tahin jibbaa isaa odoo hin tahin OMN kuni OMN hayyootaan beetotaan gad dhaabbate waan ta'eef waan miidiyaa akka miidiyaa alaa waan ta'eefin qeeqaa ture maaliif nama silaa nuti feenu nama silaa beekumtii qabu kan nama rafe kana kan nama hirriba jiru kan hirriba irraa kaasu feena gartanii akka fakkeenya siraay sabaa kana feena jechuudha welcome jenneen jira siraay sabaa nama akka abdi fiixeetitti kan ilaalu'ani duraan isa wanni jechaatiin ture akka mucaa kun achirratti dhufu jechaatiin tureesi hawwii khiyyallee ture siraay sabaa kun maaliif gaazexeessaa kana nama madaalchisaa biyyate nama silaa ati jaalachaa turte OMN keessatti laata namni akkanaa kun arkamaa yoo namni kun bikka tanarraa ka'e arkamaa hajoo yaaddoo keessa ture jechuudhaan amma miidiyaan OMN dha eega keessattu abdi fiixeedhaa keessaa bahee ona tahee ture namaaf kunis dhabamee uuma silaa miidiyaa gaazexeessaa fi kunis dhabamee akkumatti bas nu dabbaree ture kanuma qabannuu dhabnee ture ONN taatu sanuma ONN sanuma inni waa takka faayidaa hin qabu OMN dha kan ummata kana kaasaa ture bar OMN jechuun nama rafee gartanii karafillee bar hirriba irraa kaasaa bar kadibirtiin itti jirtullee hirriba irraa kaasee hajamaa OMN jechuun buna ganamaati jechuu bara TV'n OMN jechuun buna ganama hogganamni ganama hirriba irraa ka'e yookaan akka harargeetitti ija banaa jennaan sigareemi ija banaa jaama gardan namni hogga dalagee wanni jee ija banaa san fudhannaan qaamni isaa kun haaree ta'a refresh ta'a jechuudha gardan akkas jechuu OMN nuuf
gartani yookaan akka nama bona dhugeeti jechuudha. Saniifin OMN kana qeeqaa ture laata yoom nama nuu fidaa nama nagaa yoom nuu fidee hawaasa kana habikkatti deebisu kan nama kana dammeessu gartani yoom nama akka abdii fiixee kana nuu fidaa jechaatiin kanumaafiin qeequu ture malee akka biraatitti isa jibbuudhaaf miti yookaanum hojjettoota achi keessa jiraasan jibbuudhaaf miti maaliif namni kun waan isaati qeeqa waan silaa irratti fandi godhaasan qeeqa waan takka yooniin ani cinaadhaan hin gargaarreen qeeqaan xabiyaan hin qaburraa yooniin gargaarsaan keessa kayyaa yooniin cinaa dhaabbadhe malee akkanaa jee hin qeequ yooniin gargaare hoo ni hin qeeqa hoggaan hin qeequus akkaataan itti qeequutu jira gartanii nama nagaa nama gaarii tokko nuu fidaa ka jedhu irrattiin qeeqa amma garuu siraa saba harkannee jira majarana mucaa kana jabeessaa OMN'n warreen OMN'dha gaazexeessaa siraa saba jabeessuudha qabdan gartanii extra time kannaadhaaf gartanii extra salary illee kannaadhaaf damooza isaatis ida'aadhaaf akka abdii fiixeeti mucaa kun abdii fiixee xiqqaadha jaama gartanii ija abdii fiixeetiin laaltaniin isa kana laaluu danda'uudha qabdan obboleeyyan keenya keessattuu warreen OMN miidiyaa akka gaariitti hordoftan an amma ganaa amma duraan sheerin godhu maaliif sheerin godhu namni an barbaadu hin jiru namni oduudhaa fi kana bar oduun tun tan akka nyaataatitti tagaraasi seentuu jira siigalee nyaata kana bar eenyuutu godhe harka nyaata godhuu beeku odoo bar nyaanni sun ibiddarraa hin kaane bar ibidduma irratti quuftaa bar shurufkaadhaan jechuudha siigalee shurufkaadhaan quufta so gaafa abdii fiixeen faan turan gaafa gaazexeessonni hayyuun jajjabduun faan turan okay namaatitu waa barreesse sanii fi wanni jee gaafa akkasiisan maal godhan gaazexeessaa gaggaarii hoggaa harkatte namni laata nama akkanaa kan harkannaa ka jedhu ni barbaada ka biraammaas kaayyachuudhaaf fuulduraaf illee amma garuu harkannee jirra gaazexeessaadhaas siraa sabaa nuuf wanni ta'ee jira OMN haa galatoomu innilleen umrii nu haa dheeratu jenna keessattuu sa'a dheeraa kannaadhaaf isa sa'a dheeraa kannaadhaaf akka inni daranuu hawaasa isaatti wal baru godha sa'a isaan gabaabsinaa isa sa'a isaa hin gabaabsina wanni inni as deemaanii jiru waanuma akka abdii fiixeen as deemaanii ture san waanuma abdii fiixeen ittiin ummata isaa hawwachaa ture san ittiin ummata isaa harkisaa ture san mucaan kun waan haarayaan as deemuudhatti jira soo kanaaf warreen OMN'dha mucaa kana jajjabeessuu irratti daawwattoonnis mucaa kana jajjabeessa isin hundinuu maaliif jennaan cinaa dhaabbachuudha isin barbaachisa gartanii sheer godha sagalee sheer godhuun sagalee ta'uuf jechuudha nama kana nama wal barsiisuu jechuudha gartanii ka duraan OMN kana sheerin goonelleen sababa nama haarayaatitu dhufe nam meeqaatitu jira amma eega abdii fiixeen khute kan qalbiin cabxee OMN kana harka fudhate hedduudhaa jira fakkaataan akka kiyyaa namni kun hin dubbatu beeka nama kanaatitu hin dubbanne maaliif hin dubbanne anamma ol baaseetiin dubbadha akka anamma xabiyaan ani qabu Oromoo hunda keessaa ol baaseetiin dubbadha sigalee hadhaadhaas haa ta'u mi'aadhaas haa ta'u ol baaseetiin biraa dubbadha garuu namni keenya akka Oromoodhaatitti wal qaanfachuu takkaatitu jira sigalee ka arsiitiis harargee qaanfata ka harargeetis arsiidhaa qaanfata kan kaanis jimma qaanfata kunis wallagga wal qaanfachuu takkaatu jira wal qaanfachuun tulifii fi wal ajjeesuudha jaamtii ajaran sigalee namni tokko waan silaa itti dhageeme san ibsachuu danda'uudha qaba abo wanni kun naaf hin taane narraa hafu jechuudha qaba sigalee namni waan isaa ta'e takka fuulduratti sitti dubbatu waan isaan ta'e takka fuulduratti sitti dubbatu kuni hammeenya hin jaamu sigalee anamma kanaafin irra guddaa waan hin dubbadhu keessatti dhugaa jirtuun dubbadhaan maaliif waan naatee hin sinja wanni sii ta'e sun naaf hin taane aboo naaf hin taane yoo sii ta'e siin hin jaa qabiyaan hin qaburra kanaaf siraa sabaa kun akka wanni dhaati inni sigalee akka wanni dhaati akka abdii fiixeedhaati sigalee akka abdii fiixeedhaati dhufan gaa hooleeyyiin ijoolleen jimmaa dhufan ilmaan arrabsoodha utaa nafxanyoo ta'e isiniiti deemaatii nafxanyaadhaaf sagalee ta'a diqaalota ilmaan haadha nyaati jinnii hunda isin
jinnini alaabaa nafxanyaadhaa naannoo teessan keessatti mirmirsitu. Wasa kana al-abuukum. Mi amma deemaatii abiyyi irraa wanni godha. Amaarri hanga morma kana asii isin qaltee kara duwidu duubaatti isin deebistu deemaatii eeggadha. Gartanii mi? Suuraadhaatiitu hima. Suura. Arsiin akkasitti harkisteeti lafarra buttee miilaan irra deemaa turte. Harargeen tan wanni irra fannifamte mancaadhaan gabbuusaa ture. Isin garuu maggaarajaa godhattan jechuudha isin. Midira gaardaa meewulla afaan qabneettanii dubbatan shanyii funyaaniin dubbattu. Kana beekaayee bar isinii kana rabbiin kana beekaayee funyaaniin isin dubbisa keessattuu dhiiratee nyaata jimmaa tana sirraa baatee wanniidhaa dubbatu ta'a. Bilchiginnaadhaa haasoftu ta'a. Ijoollee teessan tanuma beenuu mi qumaata kan akka Abdishaa Wallaggaa kan ifiifuu qaama isaatirra qubni isaa kan harkaa kun irra guddaadha. Abdishaa Wallaggaa ilaala kanatti ta'u. Qaama isaa fadhiidoo sanirra re'ettii sanirra quba isaa abu guddoo kanaatiitu irra guddaadha. Sigalee zaahir isinitti himna nuti. Waan jiraa zaahir isinitti hima akka Oromoo ta'anii nan seenaa. Waan isin qabdanii isin hin jaani. Kilaab. Sigalee. Zaahirin isinitti hima akka baqlaawaatitti nama raajin qabu. Isin ijoolleen jimma amaara isin asliidha. Oromoo daran amaara jaalattu isin. Sigalee. Arsiin maal godhaa ture alaabaa isaanii gabbuuseeti irra deemaa ture alaabaa nafxanyaadha. Harargeen mancaadhaan gabbuusaa ture. Isin maggaarajaa godhattan waldaachuu alaa. Agartee orgus koonaachuun naante. Sigalee. Garaa isin godhanii jiran ulfooytanii jirtan jechuudha isin. Waan ulfooynee jira waan jettaniif alaabaa fidanii karaa jidduutti isin wanni godhan jechuudha. Sanuu asirraa hin qaanfattanii ol baataniiti ijjitan. Na al-abuukum yaa akhi. Egaa mee harargee tamtu barbo amaaree harargee dubar harargee sodaa garteemi. Harargee sodaa waan isin hin feene hin dalagu. Amaaree harargeedha. Sigalee amaarri harargee keessatti harargee sodaa waan harargeen hin feene hin dalagu. Yoo zaahir nutti himi fedhe. Sigalee amma hanga ijoolleen arsiidhaa akkasitti alaabaa san buustee lafatti irra deemtu cal namni tokko hawaa tokko jee hin jiru. Tokko hawaa jee hin jiru. Silaa waraana Oromiyaadhaatiitu ijoollee sarrasaa san dha'u ture. Oppiidiyoon akka isin tahaa jirtu arkaa jirtan. Oppiidiyoon akka isin tahaa jirtu arkaa jirtan jechuudha. Maaliif abbichuu keessanii fi jaartii achitti simatan? Because maaliif Toomii fi Jeerii achitti simatanii jiran. Toomii fi Jeeriin achi jirti jechuudha. Toom eenyu? Toom jaartiidha. Jeeriin Abiyyi. Isaan lameen achi simatanii jiran jechuudha. Warra sooddaa waan taaneef achitti isaan simatanii jiran. Garuu Shimallis keessan gowwaa dhuncura isaa fi eenyu bineensa furrii fira yaasu san Taayyee Danda'aadha. Addisuu Argaadha areeda haareenni isaatii fi hidhiin isaa wal bira jirtu san. Kanaatu areedaa kanaatu hidhii isaatii kan hin beekamne gartanii xaftaaffaa. Isaan ajjeesuudhaaf kaleessa ittiin naannawaa turan. Gartanii hangas takka xiqqaatan jechuu isiniitu. Hangan takka xiqqaatan. Garuu asirraa warri iyyuu ijoollee teenya ta Jimmaa Awurooppaa tana keessa ijoolluma Jimmaatu warri funyaaniin dubbattu. Biyyallee jijjeerrattan isin funyaaniin dubbattan keessattu warri dheeraa kuni dhiirti teenya ta Jimmaatuni warri waan Oromoon hin feene dubbatu kuni warri Amaaratti achi maxxanee dubbatu kuni isin aslan funyaanumaan dubbattan. Funyaaniin warra dubbatu irraa tokko mee isinii afaaniin dubbatu agarsiisa. Barboo namni funyaaniin dubbatu jechuun nama bardiif kakanii qabee akka beenutti nuti. Akka Harargeetitti bo'arra maal taatee funyaaniin dubbatan diif kakaasi qabee jenna nuti. Eebararra diif kakaan na qabee. Namni funyaaniin dubbannan diif kakaa qabee beeyna nuti. Sigalee እኮ ከአፋችሁ ተወስዶ እኮ አልማዙ ተወስዶ የተበላሸ አልማዝ እኮ ነው በአፍንጫችሁ የተገጠመላችሁ። አከ ኢሴን
wanni duritti gartee mi naashinaal teephii duritti kaasata kana oduma riwaayee gootan nyaatanii fixanitti akkasitti funyaaniin dubbachaati Amaaraaf dhaabbatan Itoophiyaa garee Amaaranyaan dammoo atti chuluutu afaan Amaariffaa illee hin beektan afaan Amaariffaa ka biyyatti hin dubbanne ka biyyatti hin beekne biyya namaa tana dhuftanii asii babbarachuu feetan sigalee akka fakkeenya ka abbuttaa fa'a hoolaa jaanii Amaariffa isaa biyyatti hin baratin ka biyyatti dubbachuu hin beekne Minisootaa dhufee Minisootaatti mataa isaa kana naalul tsaguruun kan binoora okko mana mukkaar lab sigalee laashiidha hin jiru bar namni illee maal naan jaan jiru namni bar sab'ii irraa illee fuudhee rifeensa tokko asirranne kaya akka yoonii maanyaatti sigalee yoonii maanyaan sab'ii isaatiif kajaartiidhaa waliin baaseeti paakdu godhee Turkii geesse achi akkasitti irra dadhaabe sigalee kan akka kaabuttaa kana baadhaatitu isaa sanuu Amaariffaa hin beekne isaa sanuu afaan biyyattii hin beekne Ingiliffaa hin beekne waan takka illee hin beekne dhama akkanaa kanaatitu isiniif aktiivistiidha mee warreen gaammaan tan abbichuu jechaa turtan mee as baha warreen biltsiginnaa jechaa turtan as bahame mee as baha buuma hunda keessattuu isin gara TikTok keessatti maal jettan sirba tokko kadur tokko tabaddiyee shiqirtaa leለም የቀረው ይቅር እንጂ እንኳን ልልክ አማላጅ እግራ ይረግጥም ያንቺን ደጅ ከጀው ሲገለኝ sana mantana mal serbiku mal jahin beetu deete matay zibeede mal jetti hona mitti isi wanni hidin isi wanni isin jettu tabira serbi yo laal duuba sani ittille khabana mutay ati hidin teesun waan sani wajjin wal qita deemu danda'u dhaqabti sigale eega serbi waan jeje ati hidii teetana lolta akkanuma ruuza nyaatu jiru sigale waan akkanaati jechuudha amma moo kanammaan tana ka isinammaan tana wallistaquuni kabar waan ja'anii jira kabarii kana sirba adda addaa walitti fidan naxalaa kana sigale naxalaa kana walitti fidan malee sirbichi kadur sun kan wanni dhaati tsaayee dhahun amma artisti kun eenyu sin jedhin beeytan hin beeytan jechuudha soo kanaaf warreen OMN dha gama OMN ittiin deebi'a bulguu jimmaa tokkootitu asin waajee hin bar isaaf deebisee saniif achi hote so warreen OMN dha galata guddaa dhagabtan siraa sabaa gaazexeessota OMN keessa jiranirra hamuu jaroo kannaadhaaf jaroo kannitanii fi mucaa kana akka gaariitti mucaan kun yoom beekame beeytanii jidduu Hacaaluu Hundeessaa du'eessanii gowwaa abbaa keetii Somaalee jaa Somaaleen kiyyaa kan akka keetii kana dhiixee lama keessa Somaaleen agarree boo gamar wastal bahar jaaniin bar Somaaleen asli bar Somaaleen warra doolaaraan na dalagu bar nama akka keetii kanaa miti nafxanyaadhaaf inni jitu Somaaleen annagi baas kuffulan jetti bar Somaalee geessanii isin isa Somaalee geessanii isin dhiqaa miila Somaalee tun geessanii rakraaka hunda mata funyaan hin dubbatu amma shamarran keessan isin jalaa fuunee deemna kalaas wama isinitti iyyitan dhabdanii miti guraagee hunda guraagee dhaabar isin dhiirti jimmaa tun keessattuu irra guddaan isii warreen biltsiginnaadhaa iyyitu tun guraageedha qafoo biyyallee jijjiirrattu sammuun jijjiiran waatakka akka shamarran keessanii kana yaada mata dhamaadha isinii sigale akkasitti yaadi dhamaa Somaaleen si caalti bulgu yoom Somaaleen akka keessanii kanatti alaabaa Oromoodhaa dhiistee alaabaa nafxanyaatiin deemti isin alaabaa keessan dhiistanii alaabaa nafxanyaatiin deemtanii bara si chaggiraachuu bichaa kooroo እናንተ ወደኛ የምትመጡት ሲገለ እሱን ኡመታ አከናቴ እቹ ኡመታ ቡልጉ
nuti shanyii abbaa jifaar amaara ture jechuudha. Nafxanyaa nabbarre jechuudha. Akkasii bara isuma nuti warra shanyii abbaa jifaar jiru kanaatiitu Minilik faarsaa jira. Dullattiin takkas dhufe urjii Oromoo jedhu tafunyaa tan fincaan isiitiin fuula dhiqattu korata tafunyaa muraadha. Tangaraadhaa fi miilli isii wal bira jiru. Dhala akkanaatii jira bara. Dhala akkanaatii si qabanii bara. Korata. Tan hidhii isiitii fi wanni isii wal bira agartanii funyaan. Namni bara xiqqishoo diistaansii qabaachuudha qaba. Xiqqishoo fageenya qabaachuudha qaba. Dulloota akkanaatii jira. Jimma keessaa uummata bara hin qabanne bara. Waan TikTokii sogga seentan fofokkottuun hin seenina. Si galee. Era guddaa isin amaara fakkaataniisi. Amaara illee silaa taatanii bara amaari bara booni bareedaa bara. Amaara hin tahin. Guraagee fakkaatan guraagee. Guraagee miila kun jala qaqalla. Okay. Ani Harargeedha. Ani kun Harargeedha. Zaahir sitti malaa siqqicee sitti ba. Ani baddaramnya. Liqeeffattu afaan keenya liqeeffatteeti. Sama afaan keenya bu afaan ni qabdanii afaan keessanii ol ba'a. Mata najisa. Sigale. Egaa afaan ni qabdaniiti. Afaan keenya ba'a. Hutaanta. Baaguti ilma haati baaguti marattee suuqa deemtu. Eenyu ilma Harar ka jedhu utaa niftaam. Namni keenya Harargee kunis beekee takka amaara ta'e khitar isan deebisu. Yoo gubbaarraa itti gad azaana nuun deebuu beeke takka yoo amaare kan akka kaabuttaadhaati kan akka hangaasaa Ibrahim kana Harargeen takka keessattuu amaara taanaan kalaas mamallashaa hin laatu inuman deebitu. Sigari nama ummata akkasii jechuudha. So kanaaf siraa sabaa yeroo kannaadhaaf yeroo kannitanii fi akka mucaan sun waan adda addaa ummata isaatiif dabarsu akka inni ummata isaatii wajji wal baru taasisuu danda'uu qabdan warreen OMN dha. Gaazexeessota akkamatti ummata hirribatti fiduu fi kana hin feenu nuti. Sigari hin feenu nuti. Hatta dajaneenu hin taane maantana jijjiiramuu qabanninu. Jijjiiramuu qaba. Atani OMN gaazexeessaa gaggaarii nuuf fiduu qaba. Anama anta jenee guutamaa keessan jettan kan hin fedhu. Anama afaaniin alaana luun jaaladhu. Nama joon fedhu. Hin fedhu waan akkasiisaa. Egaa dhugaa rabbiin fedhu. Zaayirumaan isinitti himaa. Anama namni naa ta'u siraa sabaa naa ta'ee jira. Sigari siraa sabaa naa ta'ee jira. Eenyu mucaan eenyu Abdulatif sunis minaalbaat gaammaan tana proses adda addaatirra jira. Minaalbaat namni ala kana hogga bahee waan takka waan guuttatu jira. Sansaniif walleemmaan tana OMN irraachi fagaateen si'a. Hangarra deebi'u ni eeyna. Garuu ijoolleewwan kaan namootan gaggaarii nuuf fida. Nama hogga namni illee rafe nama dammeessuu danda'u. Kan akka siraa sabaa kan barkooni bar ciistee bar dhageeffachuu dandeessaa bar kan. Sigale. Akkas godha. Biqilaa sidaamaa dheedha. Urjii dhalaa ta'uu heelaal hogga gatteessee fincaan tu qofa ifillaali. Okay. Dhalaa ta'uu hee an dhalaadhaa jeeti fittiim. Naktash ni garaan tuqiitiittiim daabboo teessan garteemi. Dhalaan takka bar odoo daabboora teessuuti daabboon isiitun garagaltee teessii bar. Sigale. Daabboon teeta fuula dura sii teessuun kara duyda duubaatti sisiraa naannoon oolu. Dhalaan ogaa akkanaa kana rakkatti beete. Ol ka'een ta'aniin oolin. Sigale. Wanni daayireekshina siinii jijjiirtiiti. Sigale. Dhalaa fokkottuudha tan nama arabsitummaas. Dhalaa fokkottuu garteemi.
dhalaa fokkottuu dhiyeetti wayyinuu hin tuyne tana muka udaaniitiin tan hin tuyne faadha tana raba dheedheeratu nu wiinoo dhalaalee jimmaa keessaa mee ilaala wanummaa sila aktiivistii ta'ee asirraa iyyu tun hundinuu fokkottuu afaan laastikaa ta dhiyeetti muka udaaniitiin hin tuyne ummata akkasii ta'e jechuudha. Sigalee mataa biyyoo barboo shamarran baalee bara isaanii bara hayi shamarran baalee bara hinumaa waan agartu bara asirratti sigalee shamarran baalee bara hin mul'attuun sin jee bara shamarran baalee kophaa teessii bara shamarran baalee baatiriidhaan itti dhayitaa bara barbaaddee itti dhayitaa bara naamusa qabdii bara shamarran baalee akka shamarran wallootii fi wallaggaa kanaa bara yoo asirraa afaan laastika sii kana ol bantu shamarran baalee naamusa qabaachuus mucayyoo teenya tan Dubaay turte sana eenyu beeka isin hin beektan irra guddaadha amma biyya jirti naatiitu beeka wama gaggaarii dabarsee jira nama zanaafataa nama gooti sigalee amma biyya dhayitee waan adda addaa dabarsaa jirti silaa Oromoon silaa beetanii mucayyoo san jabeessuu qabda yuutuubii illee qabdi sabiskiraayibii silaa godhuufi qabda ijoollee xixiqqishoo tan waliin qabdee waan adda addaa wanni godhaa jirti sigalee Oromoon ija baastee nama laaluu malee sheer godhuu malee sabiskiraayibii hin beeku ittiin qabaltuu deem sabiskiraayibii godha yuutuubii Oromoodhaa nama Oromoodhaa deemaati sabiskiraayibii godha kana godha baalee fi Harargeen bakka tanatti uummata dadhabaadha dhugaa rabbii amma Oromoo tana keessaa namni keessattuu sooshaal miidiyaa hordofuun beekani Oromoo keessaa mee eenyu takkaffaa Arsiidha takkaffaa ijoollee teenya ta'a Arsii tan in jeneraal sigalee asirratti baalee fi Arsii adda baasuudhaan qaba maaliif jennaan kanuma isaan tokkooti kanuma isaan obboleeyyaniiti miidiyaa hordofuudhatti sooshaal miidiyaa kan akka gaariitti fayyadamu tolchee takkaffaa Arsii takkaffaa lammaffaa jimi nuti gaa isaan kana keessa lakkaa'amne jechuudha sigalee bar fayyadamaan akka gaarii ilaaluu danda'uu qabnaa bara sigalee bakka kanatti fayyadama sooshaal miidiyaa irrattu waa hedduudhaatitu jira jechuudha gartani ammoo haa ta'u sabiskiraayibii godhaadhaaf sabiskiraayibii godhaa ijoolleen teenya tabaaleetuun hin rafinaa gartani dhustanii hin rafinaa deemaati ijoollee Oromoodhaa hundaafuu sabiskiraayibii godhaa dhustanii hin tattaa'inaa ambaaleen tun maaliif dhodhokattee teessiin jaaba roggoggaa dhodhokattanii hin tattaa'ina as baha sigalee shamarri dhiisuu maatii miti shamarri haa dhokattu shamarri humaatii miti shamarra irraa ilaalina shamarra abbicha isiisan wanni jiruutu baatiidhaan barbaadee itti dhaqa malee isiin as ba'uun qabdu sigalee akkasi shamarri baalee qaaloo minaas hin jeeni ifirra kasheessin yoo abbaan if qaaleessee wanni taataati namni yoo ati if qaaleessite namni baatiriidhaan dhufee si barbaadee si baafataas sigalee warra feesbuukaa fi laayivii fi kana irratti hordofu laalanta dhiira fakkaattu sigalee dhiiruma fakkaatti shamarreen nama laayivii raayyuutu tun tan Oromoodhaaf dubbanna maaree dubbanneetu kanaas keessattuu dulloottan keenya Harargeedha dulloottan keenya Harargee warreen nuti aktiivistii dheettanii ijjitan eenyuuf dabarsitan seetan mucayyoo maajii Oromoodhaa ta'etu tan Kaayiroo keessaa dabarsiisan isiidhaaf dhiisa bakka carraan keessan gubatee jira isin nyaatanii jirtan umrii teessan fixanii jirtan umrii teessan nyaatanii umrii mucayyoo sanii daachuudhaan jirtan qaanfadhaa yaafi dhalaan hogga guddatte gatteessi sigalee fooxaa'uu tan uffataniitu jira dhalaan amma sadarkaa qabdi sigalee sadarkaa silaa keessa jirtan sanitti fooxaa tan uffattanuu laaluu qabdan sigalee hogga umriin teessan sun kutte fooxaa gurguddoo tan darbattanii deemuu danda'uu qabdan akka namni gargar isin baasu hayi maamaa akka isin jedhu namni artanii ati namittiin guddoon tun ati namittiin guddoon aboo natti himte na yaadachiiste eenyu Arsii wannidha guyyoo waaree isaa barsu guyyoo waaree jechuun bar ka isaan dorgomu hin jiru bar amma guyyoo kana jalatti ka dhiyaatu wannidha narraa himi
سراي سباتي سراي سباتي برغيو واريو كافان ساين بين الليمبر هجلس كبر دغي فتابر سيغري سراي سباتي سكسي سراي سبا وني اني ناتو راني بيتني body language برسينا سوابر افان كو فودونتين او وني نسسن تجانده نما سلا دودا هوندا فو ني دبر سابر ميلا لا جنبو غازت اي سايتون خنك سراي سباسل سيغلي افانين سي دوبتاتي ورا غوران دغو افانين دوبتاتي خا غوران مو ان دغيني هاركان دوبتا شوف خر هوندا زي دبر سابس دابتي سينا سوابرني ورا غورا هين قبن من نمن كون كنا جا اوروميا كيس ارنا نو كنا وانا كناتي جرا لولا كنا تجرا تاي دندار اساسا دوني اجيسني ابي احمد فني فمي جرا سيغري اديسو ارغا وني غدني جراني سيغري زناش تايدا اذا سميت خنني سراي سبا افانين هاسواتي قامساتين ساركان سين هاسوا وني سراي سبا جيجان دوان برادي ميتان اكاتا اتسيدا ورسو بيخا كرتني akka gaaretti nama kana waa itti himuu tana beeka jechuudha hifahamsiisa nama soo kanaaf yeroo dheertuu kannaadhaaf damoozee isaatillee ida'aadhaaf gartanii ida'aadhaaf hojiidhaan nu caalee jira nurra beekumtii qabaa jettanii ittiin hinaafina kennaadha hereditiyal jaama kennaa tarabbiiti achiraan immoo barateeti argate gartanii kanaaf اتلا إني نافنا برم بس إساسا نمو دين ديتي إساسا جمدني بيفرجوا دين دورة قبل نما ورم وراتي لكاي خنا قرا يرو إيرا متأن خوني بكاب ديفيت إيرا نبو آية شادين ترى سو أرا هون أوي مني خيسان أول بهي جريتشون خناب نملي أكنا خجو دين ديتي هورچا يو خد متى إلى هنگ BBC خيسة سينورا إلى هنگ الجزيرة خيسة سينورا نيجا خون دينو مالي جو نمني خينيا خو والججبيس نماتي تو نما كان جبيس أبيخ يو نتي خميلة والجلافون تاتي يو نتي خولتي نافتنا تاتي خون ركونا قبيتشورا نتي ميلا والجلافون هنكم حميلة ولي خنو دن دورا قبل أبلو نكيكي متي دبين مالف نكيكي أمسسن فرادو هندين وافارسا ينولنا كرتن وافارسا ينولنا كوراس دن دورا قبل أكيد جاد تيجون سيقول أنا ما يوم نمني تقول خن نكيكوتي مالف نكيكي ركونين تبا إياه أنا متى نكيكو سن مين فراد لا تمال تونا رجع مندنو ميقولين خجون فراد ديجون سيقول مال تونا رايرو خجون فراد ديجون سيقول namni bara hogga deemu arraan tana gabbaa'uun hin danda'a bakka kanaatti illee dhaquun hin danda'a ifuuffata jechuudha bara hogga manaa baatu bishaan finna ixeetii waan edatti bulte sanii fi kana hookaa gartee ilmi namaa kun biyyarraa waan uumamuuf dhoqqee waan ta'eef namni kun bishaan fetti naquu qaba jechuudha akkam wanni ta'e gartanii mi kanaaf bishaan fetti naqxee hookaadhaa fi kana ta'e daa gartee mi qaama qibaatti kana biraa dhiitee achi akkasitti huccuufitti keessee baate jechuudha. Johan Khan namni kun ni surfkaa dhuufuu jaa namni akkasii baatee jechuudha qilleensa illee akkasii fudhachuu danda'a. Neechariin qilleensi bareedaati illee akkasii qaama kana seenuu danda'a. Soo kanaaf siraa sabaa yeroo kannaadhaaf taayimii kannaadhaaf akka inni hawaasa isaatii wajji wal baru sa'a isaan xiqqeessinaa. Salarii isaatii illee ida'aadhaaf. gaazexeessonni kun maaliif siraa sabaatiif ida'amee yettanii itti naarina ittillee hin hinaafina dandeettiidha qabaa namni kuni nurra dandeettii qabaa argachuullee qabaa jaati gammadaadhaaf kana godha siigale Muhammad Fantaalleedha isa dhiyeessuu keetiif galatoomin siin jaan gama kiyyaa siigale warri waan san irratti hojjettanii mucaasan akka inni gama OMN dha dhufu gootan waaw galata gurguddaadha qabdan akka baqaraadhaati kana khabar baandaa turan nama kanaat khabar baaduudha turan sigale
OMN eegaaniin harka irraa fudhadhee ammaan tana keessa deebi'e. Si galee yoo nama dhabdee nama silaa hirriba irraa si kaasuu dhabde waa takka illee wanni gootu hin jirtu jechuudha. Namni keenya ifiisaatiin si arihee akka ati deemtee miidiyaa habashaadhaa hordoftu si taasisa. Akka namni keenya miidiyaa habashaadhaa hin hordofne miidiyaa isaa akka namni hin hordofne nama gaggaarii nama dubbii danda'u nama haasa'uu danda'u nama afaanii fi qaama hundaan haasa'u kan akka siraa sabaa kana fida. Oromoo hedduudhaatiitu isaat keessa jira. Taa'ee TV isaa dhadhageeffata bo'oo OMN akka durii miti haja'u hedduudha jechuudha. Hedduudha si galee. Kanaaf wanni isin gootan Oromoon nama keenya ka Oromoo isaat keessa jiraniitu warra isaa jalatti dhaqee fi kana deemaa as baasa. Baasa as. Oromoo taanaan ka afaan Oromootiin dubbatu as baasa. Kan hedduudha jechuudha. Warreen achi naaf hedduudhaa jira. Maaliif namni kun walirra waa wanni jira. Namni keessattuu nama wajjin ture deemeetillee hin badu dabee deebi'a. Anama deemeetiin deebi'an. Si galee namni keenya ka Oromoodhaa kuni keessattuu takka kunnaan yoo hanga ati harka qabdii as deebistuu hin deebu. Qabee akkasiisan qabnaa beeka. Fakkeenya intaluma haaree hoggaa feesbuukaa fi kana irratti hoggaa ol barti jettu haadhaa jira bara. Amma namni kun irra guddaa shamarran takka ta feesbuukaa qabdu haadhaa jira. Takka tan makkama teesseetuma silaaltu haadhaa jira. Si galee tabarruudhaa fi kana hin beeknee jira. Tayoo ka'aati wanni ati dubbattu sun isiidhaa taatee ta dhuftee qala'u si gootuu jira bilbila si dhohituu jira. Maaliif bilbiltee jettee itti dhaarin namni kun barruu hin danda'u barreessuudha hin dandeenye kajoo fudhachuu danda'uudha qabda. Hoggeessiin si dhohite san dubbisi. Yookaan tan aartee aara jaarsa isiidhaa san si baatuu jira. Si galee. Sila atiin kun jaarsa kiyya taate kan jedhu irraa eegaabee. Si galee. Hoggeessiin akkasitti aara si baatu san si arrabsuudhaa si fiitu san. Sila atiin kun jaarsa kiyya taate si galee. Bar takka odoo jaarsa siiti wajji raftu bar baqlaawaa ittu jira bar dhalaan takka dhuga. Amma dhalaan takka tabar odoo jaarsa siiti wajji raftu oo habiibii kiyya ta'etu jira jaarsuma siisanii. Tura ammoo jaarsa siisanuu irraanfattee baqlaawaa ittu jira. Because dhalaa tana taphachiisuu danda'uudha qabda warri dhiiraa. Dhalaa wanni fuutaniif nyaatumaa fi kana akka isinii gootu miti. Yeroo nyaataatiif kana meegaa nyaata nuuf jechuudhaan miti. Maccaa qotaan labbe. Hoggaaniin ani laayivii seenu baqlaawaadhaatitu laayivii seenuudhaa deemaati mun ammaan xana seeneeti hottu kaateenyee dhageeffannaa jettee si galee laayivii kiyyaan isiin janajanin suni haasawoo jaalalaa siif hin taatu na dhageeffachaa. Si galee na dhageeffachaa isiifitti as harkisa wanni no sanii miti. Si galee afaan shamarran afaan dhalaadhaa beekuu danda'uudha qabda. Dhalaan afaan kophaa qabdi. Afaan kophaa. Afaan Oromoo kan waliin haasoo himu kana caalaa kan biraa beekan isaan. Akkasii beekuudha qabda. Si galee amma isiin sun yoo dhuftee kanatti aara baatu taate an isii san simachuudhaan qaba jechuudha. Ni beekuudhaan qaba makaddaa fi firaasha fudhatteeti inboksii kiyya keessa dhuftee beekuudhaan qabaan oggos. Si galee akka isiin makaddaa fi firaasha qabattee dhufte niin beeka. Si galee kanaaf warri dhiiraa keessattuu warreen please add me isin aadiin gaafatana follow qofa godha. Si galee shamarri haa aadii haa gaafattu humaatii miti si galee shamarran babbareedduun aadii gaafadhaa fofokkottuu keessaa achi baasnee babbareedduu ol nayinaati si galee si galee maaliif seetan yoo fakkeenya keessattuu hogga waa fuutan waan gaggaarii shamara bareedduuraa dhalaa.
shamarri bareeddu shamarri yoo gaa fuulallee hin qabaanne gartee mi'aati yoo ati fuulallee hin qabaanne gurbaan ati teerumtu sun bareedaa ta'uu danda'a. Sigari akka intalti teessun intalti sirraa dhalattu sun ati waan akka haadhaatitti hin bareenneef intalti sirraa dhalattu sun abbatti bahuu dhaqabdi. Sigari yookaan kan ati Naayijeeriyaadha yookaan akka shamarran teenya bilisiginnaa tan jimmaa tana garteemi warreen silaa bilisiginnaadha ejuu kana yoo amma shamarra yoomma intala akkasiisan kan dhaltu taate namni hulaa ta'e tana dhadhee haadhaa balu intala ta'e sirraa fuudhuudhaa dhufne siin jiru hin jiru. Ati intala ta'e wanni dhalteef namuu kan sirraa fuudhu waan hin jirre namni hogga hulaa dhadhee hulaa qofa akka bantuuf basisiin isiin hulaa banuudhaaf malee kan dhufee sirraa fuudhu hin jiru. Yoga paasapooraa fi kana baastee fi karaa Naayijeeriyaatii fi Keeniyaadhaa fi kana achi ergite gartee karaa uummata isii fakkaatu gartee naannoo sayyuu ergite irra wayya achitti magaalaa argachuu faatu mala. Sigadee kana godhu dhiirti teenya moo shamarri ati fuutu shamara bareedduu ta'uu qabdi. Yoo atilleen hin bareedne gartee isin ammoo bareedduu ta'uu qabdi. Maaliif ilmoon seeraa madhalattu suni rifeensaan yoo kasi fakkaatu taate kara fuulaa kanaan si fakkaatin haadhaa fakkaattu. Barboo kun haadha fakkaataan jaanii barboo kun haadha fakkaataa fuulaanuu si galee. Kana jechuudha. Amma kan akka kaabuttaadhaa kana ilaala amma. Kan akka kaabuttaa kana ilaala. Halka yoo deeme namni arguu hin jiru. Amma lafti biyya faranjii mata amma yeroo tana dukkana guututti borafa namni isa arguu hin jiru jechuudha. Sigalee yoo waan asirratti waa hidhatee rifleksii waan jaamaa jira waan ifaa kan agartee akka sareedhaatitti yoo san hidhatee yoo karaa deeme malee namni isa arguu hin jiru jechuudha. Sigalee akkasi. Kanaaf dhiirti teenya hoggaa fuutan dhalaan isinirraa dhaltan sun dhalaa bareedduu ta'uu qabdi. Tana godha keessattuu gaati irra guddaa warreen carraa qabu warreen carraa fuudhaa fi heerumaa kana qabu shamarran fofokkottuu tana shamarran fofokkottuun tun carraa fuudhaa fi heerumaa kana qabdi. Irra guddaa shamarran fofokkottuu tana ilaalame warra bultii qabu. Maallaqaanis haa ta'u adda addaanis haa ta'u dhiira tana bitteeti daftee ibjala keessa. Tan akka lukkuudhaas itti irra teessu garta. Akkasii jechuudha. So tagama biraatitti dhufna waa'ee alaabaadhaa ilaala. Alaabaan akka ijoollee teenya taarsiidhaa yookaan baalee isaan alaabaan isaan itti qabanii alaabaan nuti ni qabne innee deemnu alaabaa adda bilisummaa Oromoodha. Alaabaa ganamaa sani. Bartanii alaabaa san warri nafxanyaa kun waan hin feeneef warri nafxanyaa alaabaa teenya san dhiisaniiti teenya san dhabamsiisuudhaaf eenyummaa isaanii san leellisuudhaaf ta isaanii san fidanii achi keessatti fannisaniif jechuudha. Sigalee kanaaf nuti hoo eenyu gadi kan jedhurraa isaanis alaabaa nafxanyaadhaa san buusanii cicciruudhatti seenan jechuudha. Cicciraniiti nu garsiisan. Artani Harargeenis waan silaa isaan mukarratti fannisaniif san alaabaa isaanii san mancaadhaan dhaqanii gabbuusaniif jechuudha. Bakka tanatti uummanni kun waan akkanaa tanatti wanni hin qaban. Alaabaa nafxanyaatiif kana hin jaalatan ni balleessan jechuudha. Ammoo jimma keessa ugagarrugaa jimma guutumaan guututti simattee jirti jechuudha. Wanni jimma ta'e guutumaan guututti nafxanyaadhaa simataniiti alaabaa isaaniitillee simatan. Itoophiyaan miyyi jecha Itoophiyaan waddaa taallee jaan. Sigalee Itoophiyaan siif maalii yeetti gaafate tokko yoolma takkaatiitu wal gaafate FB irratti hin arge Itoophiyaan naaf lubbuuti yaa jedhe. Akkamiin lubbuu ta'etti Itoophiyaan lubbuu taati lubbuun tarabbiin sii kanne tanaa jirti. Lubbuun tunu eenyu teeti siin jedhe. Qabdiidhaa bara khiraadhaa bartasitti kan namte Khaaliqni bara waa ittiin hojjedhuudhaaf bara kasitti kanne malee
Sigalee siif liqeeffamtee malee teetii miti bar isummaanuu lubbummaan nuti tanummaan nuti deddeemnuun tunu teenyaa miti bar. Sigalee tuni lubbuu rabbiiti. Hanqa nuti ittiin deddeemne hanqa waa ittiin hojjenne khayrii isaa ta'u sharrii isaa ta'u gaafa guyyaan isii dhagee haaliqni dhufee sirraa fuudha. Kanaaf ijoollee teenya ta Jimmaa hoolajii ijoollee Jimmaa Itoophiyaan maali hoggeessin jaa lubbuu tiyyaa hin jee lubbuun teessunuu teetii miti. Sigalee lubbuun teetuu teetii miti akkamitti Itoophiyaan tee ta'uu dandeesseedha bara. Mannakka Amaarri kun barra Itoophiyaa innaatee Itoophiyaan tun tiyyaa jee itti amanaan jiru bara. Afaan inaasiin jiru malee fudhachaan jiran isaanii bara. Sila Itoophiyaan tun tiyyaa jee kan fudhatu ta'e sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiru hunda kabajanii deemuu ni danda'uu qaban ture. Garuu har'a saba kaan ajjeesaa kaan kaanii wajji wal lolchiisaa kaan kaan irratti bobbaasaa ifii isaaniitti yabalaayinatti agarsiisuudhaatti jiran jechuudha. Hogganoota biltsigannaadhaa namnummaan nama moo sareedhaa isaaniin jeen jiru. Warreen silaa isin akkasitti goota keenyaa maarree keenyaa jettanii isin harka tumtan ibsan nama moo sareedha ka jeen hin jiru naannoo Baahir Daaritti dhaqanii. Gartan hangas takka xiqqaatan jechuu OPDO hangas takka xiqqaatan jechuudha. Kanaaf warra Jimmaa if dhaqqaba wallaalummaadhaa jechuu isinitti jira. Alaabaa uummataa jalan fiigina nuti Oromoodha jaati sammuu teessan tana fitti hima. Ayaan waattaachuu mee sigalee miti isin hin baasu hoo yeroodhaan dammaqa yeroodhaan isinitti himna. Takama biraa Finfinneen tun silaa teenya taatee jenna. Finfinneen teenya ta'uudhaaf Oromoon hidhachuu danda'uudha qaba. Namni hidhannoo hin qabne Finfinneen tiyyaa je'ee dubbachuu hin danda'u. Nama hidhannoo qabuu diitu Finfinneen tiyyaa jee mormata. Afaan keenyaa nuuf hin kabajamne, alaabaan teenya nuuf hin kabajamne, waa takka irrallee hin jirru eessaa dhufnee Finfinneen tun teenyaa jenna. Bar Finfinnee tana ummata kana qalbii cabsuudhaaf Awwadaay itti gaddeebiste Awwadaay tana kunoo Finfinneen magaalaan guddittiin Itoophiyaadha. Awwadaay jenne Awwadaay godhuu dandeenya bara. Yaa jamaa maal raada? Magaalaan guddittiin Itoophiyaadha. Awwadaay jenne Awwadaay godhuu dandeenya. Yookaanum dirree dhawaa jennee godhuu dandeenya. Sigalee yookaanum naannoo Arsiitii jennee godhuu dandeenya jechuudha. Sigalee egaa kana jechuudha. Kana godhuu danda'uudha qabdan. Akkana jettanii Finfinnee maarree teenya handhuura ta'e jalaa eenyu ka biyyaan deemu jiru Abiyyi Ahmed biyyoo Amaaraa bar naftanyaadha. Diqaalaadha. Diqaalaa haati duwidatti fiddee jira. Diqaalaa haadha himachuu malee abbaa himachuu hin beekne kuni. Abiyyi takkaa ilma haadha himachuu malee abbaa himatee hin beekne kun. Diqaalaadha kun. Sigalee diqaalaa namni faarsu diqaalaadhaatiitu faarsa. Diqaalaa mama diqaalaa faarsa. Mata dhamaa akka isaatiitu faarsa isa. Kanaaf wanni isin gootan magaalaan guddittiin feenu naannoo Arsiidhaa goona. Feenuus Wallagga goona. Feenu Awwadaay goona. Feenu Gaara Mul'ataa goona. Sigalee akka Amaara kana qalbii dhaabuudhaaf Amaara duwida kutuudhaaf fiddeetuma fageessita jala Finfinnee. Sanboota addunyaa bira beeksisnaan magaalaan guddittiin Itoophiyaadha. Awwadaay yogga jedhan khalaas. Sigalee achirra beeksisnaan maafiish qaxxitaa wanni Jimman taatu. Jimma naftanyaadha beekaa. Jimma ta'uu hin qabdu. Maaliif? Jimma alaabaa naftanyaati wanni taatee jirtu jechuudha. Isii kanuma dhufeetiitu isii wanni godha ulfeessa isii. Hunda dura qabatti isiin. Jimma akkas.
የመጣላት ነው እሷን የሚያስረግዛት አባት የላትም ካዱፌ ወንድኑ ቡታንቲሩ መፈኒዘ ይዚ ጅማ ከደም ወንድኑ ቡታንቲሩ መፈኒዘ እሲ ነማ ቡታንቲንቱን ምን አይነት ሳይዝ ነው ምን አይነት ከለር ነው ደም አለው ደም የለው ምናምን የምል ነገር የላትም በቃ እሲን ፉደቴት ነው ፉደቴት አላባ ዳቴ ፈንበቴ ደሙ ቆ خانة يجوا خانة بجمة على بار سانمو أكو بطانتي ساتي ترتب هني بتاعي كده موندنو بطانتي باسه جيم مرات تدربا يجوا فرانتو بتري أورم نوتي أورم هوري يجوا نيك أنفتن سيجري eegee qaanfattaniifu afaan oromoodhaa dhiisaa warreen bilchiginnaadhaa dubbattanii baana warreen bilchiginnaadhaa dubbattan afaan oromoo kana dhiisaa keeysaniisi miti afaan ni qabdaniisi afaan keeysan sanii dubbadha way yookaanummoo afaan amaaraatiin dubbadha amaareen isin hin jaalatu gaallochi isin hin jaani hanga feetayyoo sagalee taataniifis hanga feetayyoo nuti Itoophiyaa dheettaniis waa takka faayidaan qabdaniisin akasi nageetti nu jiraadha yeroon teenyas geessee jirti ma'a salaama